Waaqayyootiin caafame wanti taa'eef wanti taa'u jiru dura duubaan isaa keessatti hirame. Macaafni qulqulluun iddoo meeqaatti hirama? Iddoo lamaatti hirama. Maaliif maal jedhamu isaanis? Kakuu moofaaf kakuu haaraati. Kakuu moofamenaaf tarreessi seera uumamaa ba'uun leewwata. Lakkoofsa seera keessa deemi hunduu seera uumaa irraa barata. Macaafa Iyyaasuu abboota firdii fi macaafa Ruutii. Saamu'eel jalqabaaf isaa lammaffaa mootota isaa duraaf isaa lammaffaa seenaa bara duraaf isaa lammaffaa Izraa Nahimiyaa Asteeriyyoo faarfannaa fakkeenyaa lallabaa hedduu caalus qabna. Izraa Nahimiyaa Asteeriyyoo faarfannaa fakkeenyaa lallabaa hedduu caalus qabna. Raajicha Isaayyaasiif Ermiyaas, Faaruun Ermiyaas, Hisqeel Daani'el, Hose'aa Yo'eel Amoosiif, Obaadiyaa Yoonaas Mikiyaas Naa'omii Ambaaqoom Zafaaniyaa Agee Zakkaariyaas Milkiyaas kakuu haaraa meenaaf tarreessi wangeela Maatiyyoos Marqoos Luqaas Yohaannis hojii ergamootaa ergaa Phaawulosii gara warra Roomaa Qorontos jalqabaaf lammaffaa Galaatiyaas Efesoonii Filiphisiiyuus Qolaasaayis Tasaloniiqee tokkoffaaf lammaffaa Xiimotewos jalqabaaf lammaffaa Tiitos Limoonaa Ibroota ergaa Yaaqoob Xiimotewos jalqabaaf lammaffaa ergaa Yohaannis tokko hanga sadaffaa Yihuudaa mul'anii Yohaannisi sagalee Waaqayyoo jiraataati. Sagalee Waaqayyoo